Oromia Media Network Studio Gaaf Afrikaa Roduuti Entaroobi Caamsu 2021 keeyyanne jirra. Isaan keessan gafooti kunooti godin Shawaa Lixaa Amboo Salaalee Mo'aana Daagam keessatti humnooti bilxiginnaa manneen jiraattota gubaa jiraatu filfata keessatti immoo namoota sadi lubbuu baasuu gochi faashistummaa Oromiyaa keessa gareen bilxiginnaa dalaguu jirti garduguug sanyii ce'u kongireesiin Oromoo idil addunyaa beeksisu waraanni bilisummaa Oromoo jechuun woboo mootummaa Keeniyaa Abuuru Keenyaataatiif xalayaa barreessu Itoophiyaa mootummaan biibulchi waraan dhaabi marii qaamolee hundoof keessatti ammatti godhu baannaan biyyatti diigamu hayyuun siyaasaa tokko keekachiisu oduu teen talaatiin immoo waggoottan 25 darbaniif labu gaazaa irraa aljaziiraaf oduumaa turti gaazexeessituun aljaziiraa tokko rasaas Israa'eliitiin ijjeefamu fasanteemna. Bakka Nordofta maratu nageenyi keenya sina dhaqqaba shama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan saati kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Gochaan faashistummaa Oromiyaa keessatti gareen bilisiginnaa raawwatu gara duguggaa sanyiitti ce'u koongireesiin Oromoo idil addunyaa ibse. Ajjeechaa jumlaa fi duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun ibsa kabaase koongireesichi gareen bilisiginnaa aangoo uummataa sarbeen booda ajjeechaan sukkanneessaa fi gochaa ilmoo namaa irratti raawwatamne arguun baramaa dhufee jira jedha. Gochaan faashistummaa fi farra namoomaa kun yakka duguggaa sanyiitti lakkaa'amaa ka jedhu koongireesichi gochi kun Oromiyaa guutuu akkanumas Oromiyaan ala kutaa biyyattii Oromoon jiru hundatti raawwatamaa jira jedhe. Bara bilisiginnaa Oromoon ajjeefame awwaalcha argatuu dhabe hedduudha jedha. Bilisiginnaan Oromoota kumaatamaan hiriirsee fixuun isa hanqatee diina keessaa fi alaa tumsa itti waammatee fichishiisaa jiraachuus ni eera. Waraana jirurratti lola amantaa dabaluuf foolachaa ka jiru gareen biyya bulchuu murna faashistoota haarawaa kan maqaa faannootii waamamu leenjisee hidhachiisee Oromoo irratti bobbaasaa jiraachuu kaasa. Biyya san keessatti nama ajjeesuu irra ce'amee jira nama abiddaan gubuun allayyaatti darbuu fi gochii sukkanneessan akkanaa oolee bulee dhimma baratamaa ta'aa dhufee jira jedha. Nama nagaa mana jireenyaa isaatii baasanii karaa irraa qabanii murtii seeraa tokko malee maqaa shanee jedhu itti maxxansuun ajjeesuun hojii guyyaa guyyaa mootummaa ta'ee jira. Gartuun bilisiginnaa diina keessaa fi kaluu qofaa osoo hin ta'in diina alaatii fi fagoo Oromoo irratti dulchisee gochaa gara jabeessummaatiin uummata fixaa ficcisiisaa jira. Waraanni booddeessaan mootummaa Eritiriyaa Oromiyaa fi biyya guutuu keessa gulufee ilmoo namaa ajjeesaa qabeenya saamaa dubartoota gudeedaa jirus qaama rakkoo kanaa kabiraatii jedha koongireesiin kun. Koongireesiin Oromoo idil addunyaa haalota Oromoon keessa jiru ilaalchisee ibsa ejjennoo abbaa qabxii 10 armaan gadi baasee jira. Gochaa faashistummaa fi duguggaa Oromoo fi saboota biraa irratti gaggeeffamaa jiru ni balaaleffanna. Gochaa sukkanneessaa kanarratti ni qabsoofna. Lolli ammaa Oromummaa fi Oromiyaa guutuu irratti kalabsame waan ta'eef Oromoon hundi tokkummaan akka dura dhaabbatu waamicha goona jedha. Ajjechaawwan qaroo sabaa artiist Haacaaluu Hundeessaa irraa jalqabee haga har'aatti wal duraa duuban raawwataman qaama walabaan qoratamanii yakkamtoonni seeraaf akka dhiyaatanis ni gaafata. Waraanni dhaabbate rakkoon siyaasaa marii qofaan akka furamus waamicha godha. Hidhamtooti siyaasaa Oromoo hundumtuu haal duree tokko malee akka hiikamanis jedha. Murni faashistoota faannoo daddaffiin diigamee hidhannoo akka hiikatu yakki gareen kun raawwatee qoratame akka seeraan gaafatamus jedha. Waraanni booddeessaa fi roorrisaa mootummaa Eritiriyaa daddaffiin Oromiyaa keessa lakkisee akka ba'u. Tuttuqaa amantiitiin jeequmsa qabsiisuu fi sabaaf sablammoota walitti buusuuf finxaaleeyyiin godhamu adaba akka argatuu fi tarkaanfiin seeraa akka fudhatamus gaafata. Ajjechaawwan amantaa maadheeffatee fi manca'iinsi dhaabbilee amantaa kamirrattuu qaama kamiinuu godhamu ibidda hin dhaamne qabsiisuu ta'uusaa hubatee hunduu akka irraa of qusatu waamicha godhama. Kurnaffaa irratti gochaa sukkanneessaa fi duguggaa sanyii Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kana hawaasi addunyaa dhaabbileen mirga namummaa miidiyaaleen addunyaa hundi gurraa akka kennanii fi uummata nagaa biraa akka dhaabbatanis cimsee gaafata. Uummanni Oromoo bakka jiru gurmuu tokkoon socho'ee mooraa qabsoosaa jabeeffachuudhaan faashistummaa amma deemaa jiru kana dura akka dhaabbatu waamicha godha koongireesiin Oromoo idil addunyaa. Godina Shawaa Lixaa Amboo fi Salaalee Aanaa Dagam keessatti humnoota bilisiginnaa manneen jiraattota gubaa namoota nagaa ajjeessaa jiru. Hanga yoonaa manneen maatii dhibbaan lakkaa'aman bakkoota kanneenitti humnoota mootummaatiin gubachuu jiraattonni OMN itti himanii jiran. Mootummaan manneen qonnaan bultoota Oromoo gubaa jiru kun magaalaa Finfinneetti manneen uummataa waqtii gannaaf jedhee haaromsuu irratti argama. Gabaasi dabalataa itti aanee dhiyaata.
Uummanni aanaa Amboo torbaanota baay'ee dabran bahaa gala dhabee rakkataa jira. Taateewwan suukkanneessaa argaaf dhageettiif hin tolle uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru jedhu jiraattonni achirraa dubbifne. Aanaa Amboo gandoota baadiyyaa akka Gomosaa Saatoo, Haaruu Dhiyoo, Galaan Waddeessaa fi Kabiroo keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa kaleessa caamsaa 10 bara 2022 manneen abbootii warraa 28 ol yoo guban namoota nagaa 8 rasaasan ajjeesanii jiru. Aanaa Amboo ganda Gomosaa Saatoo keessattis qonnaan bultoota 3 yoo ajjeesan nama tokko rasaasaan ija buruqsanii hospitaala jiraachuu miseensa maatii keessaa namni tokko OMN itti himee jira. Ganda Gomosaa Saatoo keessatti haga nama 3 lubbuun ba'e ganda Gomosaa Saatoo keessa manni lamallee ni gubatee namni tokko immoo ija bitaa kana balleessanii ganduma isatti aanee jiru ganda Ganjii Gororee keessaa immoo nam tokko ajjeesanii ganda Haaruu Dhiyoo keessaa nam tokko ajjeesanii manni gubatee ganda Gomosaa Saatoo keessaa lama jedhee siimee ganda Haaruu Dhiyoo keessaa mana maatii nama tokko mana 7 gubate waliigala mana 10 gubate jechuudha ganda Haaruu Dhiyoo keessaa. Manni ammallee Galaan Waddeessaati mana obbo Kaabataa ka jedhamu maatiidha. Mana 5 walitti jira manni 5 ni gubate. Aanaa Amboo ganda Kaarraa fi Haaruu Dhiyoo akkasumas bakkeewwan birootti opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun qabeenyi hawaasaas saamamaa jiraachuu namooti jumlaan hidhamaa jiraachuu jiraattonni achirraa dubbatanii jiran. Loon illee akkasumatti sangoota 3 fi roota 17 qalatanii jechuudha ganda Haaruu Dhiyoo keessaa uummata saamanii. Taateen hamtuutu jira uummanni hedduun keessattuu dubartoonni baqatanii gara bosonaatti namaa jiru jechuudha. Ni gudeedamaa jiranii ganda Galaan Waddeessaa fi ganda Kaarraa bakka silaa waraanni buufatee jirurraa hedduu baqatanii dubartoonni badaa jiru sababa gudeeddiitiin. Oduu wal fakkaatuun Salaalee Aanaa Dagam ganda Yaayyaa Haroo ganda Leemmanii fi Qarree Kooraa jedhamu keessatti manneen jiraattota irratti haleellaa raawwatameen mandaroonni hedduun barbadaanii jiru. Qonnaan bultoonni ganda Leemmanii fi Qarree Kooraa akka OMN itti manichi yeroo ammaa kana namoonni hedduun manni isaanii waan jalaa gubateef gaaddisa mukaa jala buufatanii jiru. Yoo xiqqaatee mana 5 oltu gubate beeyta. Gandi sun isaallee Aanaa Dagam ganda Yaayyaa Haroo keessatti raawwatee ammees immoo aanuma Dagam ta'ee ganda Kindee Agamsoo keessatti ummata agartee keessallee buqqisanii aga ammallee baqannee bosona jiraacharra deebuu fi manneen yeroo guban keessatti agartee midhaan illee keessa baasan jiran wantoonni tokko keessa gubachaa ture wanti agartee akka midhaanii kun allaqallee ka argatan fudhatanii kan ibsuun immoo walumaan gubachaa jira. Salaalee Aanaa warra Jaarsoo Dagamii fi Garba Gurraachatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu kan yeroo kamuu caalaa hammaatee jira. Haleellaa manneen qonnaan bulaa irratti raawwatamu malees saamichi midhaanii fi beelladoota manaa waraana mootummaan bobbaasee raawwatamaa jira. Odeessa wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Ilfataatti waraanni bilisiginnaa namoota nagaa 3 ajjeesee jira. Waraanni duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kun namoota nagaa 3 ganda Saaxoo Lukkuu keessatti kaleessa ajjeesuu jiraattonni OMN itti himan. Namoonni ajjeefaman kunneenis obbo Giddumaa Tabbasaa nama ganna 56, Misgaanaa Hirkoo ganna 25, Ilfee Fayyisaa dubartii ulfa ji'a 6 taatee gara jabinaan ajjeefamtee fakkaataan midhaan arraata biyyoolessaa Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan bilisiginnaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhee waraana Oromiyaa irratti erga labsee baatii tokko ka darbe yoo ta'u baatii tokko keessatti waboo balleessa jedhee ture. Waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabnaan haaloo uummata nagaa irratti bahaa jira jedhamee irra deddeebiin dubbatama. Durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa bilisiginnaan Itoophiyaa dhumaatii waggoota 100 keessatti mul'atee hin beeknetti seensisee jedhan. Mootummaan seeraa fi heera biyyattii diiguun lubbuu qulqullootaa hedduu Oromiyaa keessatti gaaga'aa jiras jedhanii jiru. Gaafiif deebii OMN waliin tolchaniin. Biyyattii qarree diigumsaarraanis akka ga'e Profeesar Mararaan dubbatanii jiranii Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti. Oromiyaa Media Network waliin addaggaafif deebii katolchu dureen kaafa'oo Profeesar Mararaa Guddinaa Itiyoophiyaan siyaasa wal balleessuu keessa ba'uun gar wal sirreessuu yookaan marii dhufu baannaa nyaatamuun isii mirkanaa jedha. Haga ammaatti qabatamaan wanti argaa jirru mootummaan 4 kiiloo turuuf biyya gaaga'uu malee bu'aa buuse tokkollee hin qabu. Marii biyyaalessaa jechuun ka isaan itti jiranis ajandaa mootummaa milkeessuu waan dabarte rakkoo fura jennee naman. Kanaaf duuti beelaaf buqqaatiin itti dhufee jira.
budaa poolitikaa biyya keenya adda baasuu dadhabnee jirra. Waggoottan 40-50 darban siyaasa biyyattii keessa qaamaan hirmaachaa ture kan jiru qormi paartii koongirees federaala Oromoo kun murni biltsiginnaa hawayyaan irra dhalate opereeshinii shani ballees jedhuun Oromiyaa keessatti uummata qulqulluu duguugaa jira jechuun himaat. ከዚህ አዳበርጋ ጀምሮ ጀልዱ ግንደበራት fakkeenyaaf asuma Adabargaa irraa eegalee jaldu gindabarat amboo naannoo Waddeessaa Xuulii Xiqurincinii Jibaat kana malees kara walisootiin ammayyaa irraa haga Qarsaa Maallimaa Shawaa Kaabaa immoo Darraa fi Shawaa Bahaatti Wallaggi guutuu fi Kibbaan immoo Booranaaf Gujii dirree jeequmsaa ka dhiigni qulqulloota guyyaa guyyaan itti dhangala'u ta'anii jiran. Qaamoleen seera eegsisan seera harka isaaniitti fudhachuudhaan uummata rashanaa jiru. Fakkeenya salphaa immoo abbootii gadaa karrayyuu fudhachuu dandeenya. Jaalaqabuumirra haamni rakkoo namkee jirtuun akka dhalatu waan barreef mootummaa kan itti dhiyaanneer deebiin gorsine kadhannoos qaxaramtoota miidiyaalee hawaasaatiin dabalate maqaa baanda jennu moggaasuun nu arrabsaa turan ka jedhe Maraaraan oolmaan gareen biltsiginnaa uummata biyyatanaatiif ooluu dandeetti tokko qof jechuun akkasi kaase. Biltsiginnaa ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሊሰራ የሚችለው የመጨረሻ ውለታ ኦልማን ጉዳን ስርን ብልጽግና ኡመተ ብየ ከናፍ ኦሉ ደንዳው ተኮኮፋ ኢኒስ ኪጂበ ሳኒ ከገቲን ቀምነ ዲሰኒ ሲያሳ ወል ፊጡራ ገረ ሲያሳ ወል ስሬስዮ ኪመሪያቹ ጦፉ ዮ በርባቺ ሰቃማ ወለ ባጅዱ ኬኝ ሴንሱዳን ድሪድሪ ተውዲሱሞ ፍለኖ ሶባ ከፋይዳ ጫላ ረኮ ዳልተ ከን የሮ ደርቤ ሶይንታን ፍለኖ ወለ ባቆፔሱን ብየቲ በዲራ ኦልቹ ሚሴንሶቲ ሙርን tokko mari biyyaalessa gaggeessu waan hin dandeenyeef abiyyiif gareen isa jaalalan gootiin maraachuu lakkisanii marii dhugaatiif taqaamole hunda of keessatti ammatti hara jaarsu walabaatiin godhu qaban jechuun akeekachiisa. Ta'uu baannaan carraan murni biltsiginnaa ofi baduu qofa don taane biyyalle balleessitee baduuf jirtii jedha. አላውልም ካለ yoo didan immoo ofii isaanis badanii biyya balleessu malee haga siyaasaa wadhetti carraan biraa waan jiru natti fakkaata. Magaalaa Naqamteetti sochiin geejjibaa erga dhaabbatee guyyaa sadaffaadha jedhame. Dheengadda magaalaa Naqamteetti hiriira deeggarsa biltsiginnaa gaggeeffame booda konkolaachiftootii fi abbootiin qabeenyaa sochii dhaabanii jiraachuu isaaniitiin wal qabate hawaasi rakkoof saaxilamee jiraachuu jiraattonni magaalaa Naqamtee OMN itti himan. Wiixata darbee jiraattonni magaalichaa dirqisiifamuun hiriira deeggarsaa baafamanii akka turan OMN gabaasuun isaanii yaadatama. Gaafa hiriirichi adeemsifamee konkolaachiftootii dirqiidhaan hiriira ba'anii konkolaataatiin hiriiricha akka dabalan itti himamus sababa konkolaachiftootii didaniif ergasii tajaajilatti akka hin deebine qaamoleen nageenyaa mootummaa ittisanii turan. Hiriirichi erga xumuramee booda raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa magaalicha keessa jiran konkolaattota hojiitti deebi'an qabuudhaan lakkoofsa gabatee irraa hiikuun konkolaachisaa hidhuu yeroo eegalanitti konkolaachistooti hidhaa baqachuun hojii akka dhaaban himatu. Ergasiis kaleessa ganama gara sochiitti deebi'uuf yoo yaalan namoota hiriira deeggarsa biltsiginnaa irratti hin hirmaanne hojjetachuu hin dandeessan jechuun akka ari'aman himu. Sababa kanaan magaalaan Naqamtee guyyaa sadaffaaf tajaajila geejjibaa malee ooluu ishee ka'iman jiraattonni magaalichaa konkolaattonni lama guyyaa gaafa hiriirri adeemsifamee ba'anii hiriira dabalan hojjechuu feeyyama argatanis sababa qofaa ta'aniif sodaatanii dhaabatanii jiru jedhu. Guyyaa kaleessaa fi har'as magaalicha keessatti sochiin konkolaataa akka hin jirree fi hawaasni rakkoof saaxilamuu barattooti hojjettoonni mootummaa fi hawaasni magaalattii lafoo deemaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Hiriirri waraana Oromiyaa irratti labsame mormuuf kaayyeeffate biyyoota garaagaraa keessatti adeemsifamuuf jira. Qindeessitooti hiriirichaa akka jedhanitti hiriirri mormii kun Kaanaadaa, Torontoo, Switzerland, Geneva, Ameerikaa, Washington DC fi Minnesota, Jarmanii fi magaalota Awurooppaa akkanumas biyyoota kan biroo keessatti adeemsifama. Hiriirri mormii kun caamsaa 13 fi 14 akkasumas 19 akka adeemsifamu qindeessitooti beeksisanii jiru. Hiriira mormii waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti labsame mormuuf waamame kan irratti uummati Oromoo jaalattooti sabichaa akkasumas warri mirga dhala namaaf quuqaman akka hirmaatan yaamichi dhiyaatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Keeniyaatiif xalayaa barreesse. Waboon xalayaa Pireezidaant Uhuruu Keeniyaataaf barreesseen mootummaan Keeniyaa akkuma armaan dura waraana waliinii Itoophiyaa keessa seenurraa akka of qusatan gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf mootummaa Eritiriyaa daboo waammachuusaa yaadachiisee jira. Waboon guyyaa waariyoo gabaasa dhawataa qaba.
kabajamo Aburu Kenyatta President Republic Kenyaatiif waa'ee opereeshinii nageenya kadhiyootan godin marsabeetu kan kaab Keenyaa keessa godhamuu jira laalchisuun xalayaa kan isaniif barreessin ajaju olaanaa waraan bilisummaa Oromoo irraa jalqab jeebla khadabr kan irra jalqabu maqa waraan bilisummaa Oromoo balleessin jedhuun bulchiinsi Abiy Ahmed raayyaattis biyya Itoophiyaa loltu federaalaa umnadda Oromiyaa poolisoota Oromiyaa milishaaf umnadda naannolee biyyatti hunda Oromoo Oromiyaa irra bobbaasullee sirnichi qarra injifatamuutiif qawwee dabalataa nuuf gumaachuu waan dabartu bu'a tokkollee buufachuu hin dandeenye injifannoo waraanni keennis irra goonfat kan dhoksuuf duub sirni Abiy Ahmed uummata amantaa walitti buusa yanda jijjiiruuf gara hidhattoota faannoo jedhamtu naannoo Amaara magaal Gondar keessatti hordoftoota amantaa Islaamaa irra bobbaasuun musliimoota obbaas amma immoo biyyoolaa Keeniyaa wal waraansu waliin kana seensisuuf yaaluu jira akkunu daldal seeraan alaa shororkeessummaaf hojii shororkeessummaa keessatti nirmaan Keeniyaa midhaasite hubat naannoo daangaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa turu keessa gocha akkasiin dalagamee lembeeku nu loltu bilisummaatti mootummaa Itoophiyaa waan dabarte qaamii tokko shororkeessa nuun jedhu biyya lafaa yookaan addunyaa tanirra hin jiru kanaaf immoo ragaan kennu uummata bal'aa muummichi ministeera Abiy Ahmed mataan isa gargaarsu uummata jaba qabaachuu kennaaf uummata akkunu sooruuf nu waliin jiru paarlama sarara mirkaneessa jira Keeniyaan nuuf biilammeessoo qabsoo bilisummaa diimokiraasiif walabummaa waraanni bilisummaa Oromoo godha turu keessa Keeniyaa waliin seena jajjaba qabna biyyoottan Afrikaa hundi caalaallee uummata afaan Oromoo dubbat qalamiin Keeniyaa taane dubbitee san keessa qabna daab impaayirri mootummaa Itoophiyaa dhufe dabraa waggootaaf uummata Oromoo irra godhaa tureef godhaa jiruun immoo beektotaaf ayyooti teenedduun isan gulaan baqatte malka dabar rakkoo yeroo amma biyyatti teenkee jirtuuf fedhiin siyaasa dheed gaaf Afrikaatun baay'ee taatullee akka nageenyi boof yaalii godhaa turti jabdu dinqisiifan haataatuuti garuu nageen keessoo keessanii kabachiisuuf jecha aalisan dhiyootan maqa waraan bilisummaa Oromoo kaftan hin jaalan mootummaan tokko nagaa uummata isa eeguuf waan irra eeggamkamu tolchuuf mirga guutuu qaba ammoo garuu maqa opereeshinii nageenyaaf daldal seeraan ala dhaabsisu jedhuun kibba Oromiyaa keessatti uummata keen ka Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoo illee akka tuqamu hin qabne isa yaadachi waraa waliin jechuun siivil waar Itoophiyaan itti jirti laalchisuun Keenyaan qaam walaba ta'uu qabdi jennee amanna kun immoo wasadiif barbaachisa tokko sochiin nu Keenya keessatti tolchin kamu birmaddummaaf daangaa Keeniyaatiif beekamti jaba qaba amma garuu waraanni keen kazooni kibba hundi Keenya irra gar daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun Oromiyaa keessatti argama lammeessoon karaa kamiinuu mootummaan Keeniyaa waraan Itoophiyaa keessatti hirmaachuu walitti dhufeenya uummata keenyaatiif maqa mootummaa keessanii waan balleessuuf barbaachisan ta'a sadeessoo ofiisiin dhuma duub waraan Keenyaa walitti bu'uun Keeniyaa yaalii san dheed kan keessan nagaan akka buuf godhuu jirtan gaafa kee waan galchuuf dabri immoo beekamtii waan dhowwuuf fudhatame san dhabsiis kanaaf mootummaan Abiy Ahmed kufaati keessoo isaatti uumamtisan taqachuuf waraanatti san harkisuu jira waraan biyyi keessa kan rakkoo qaamala tolchuuf waan inni Eertiraaf feere godha gartanii jirtu kanaaf mootummaaf uummati Keenyaa qiyaama abiitana takkinseen abdi guutuu sanirra qaamna nageenya haqaaf walabummaaf jecha wal waraansa keessa Itoophiyaa kan irra akka fagaattan kabajaan isan gaafan ajaja olaanaa waraan bilisummaa Oromoo irraa caamsa 11 barri 2022 Deep in the deserts that straddle Ethiopia. Odeessawwan Oromiyaa keessaa wayita baanu naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraatti muddamni uumamaa akka jiru himamee jira. Naannoo Amaaraatti wal dhibdee caasaa bilchiginaa naannicha keessatti uumamee hordofee muddamni guddaan dhalatee akka jiru maddeen oduu naannichatti dhiyoo ta'an gabaasaa jiru. Sababa garaagarummaa caasaa bilchiginaa akkasumas ijaarsa humnoota milishaa naannichaa fi waraana bilchiginaa giddu galeessatti uumame kanaanis magaalota naannichaa keessatti labsii muddamaa fi uggurri sochii buufamaa akka jiru gabaafame. Bifuma kanaan magaalaa Daangilaatti labsiin muddamaa uggura sochii halkanii galgala sa'aatii 3 haga ganama barii sa'aatii 12tti turu buufamee jiraachuu waajjirri dhimmoota kominikeeshinii magaalichaa gabaasee jira. Akka ibsi mana marii nageenyaa magaalaa Daangilaa kun jedhutti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa galmaa'es ta'e kan hin galmoofne hidhatee socho'uun dhorkaadha. Dabalataanis sochiin konkolaataa irratti uggurri ka buufame yoo ta'u labsii kana hordofees Daangilaa dabalatee magaalota naannoo Amaaraa hedduu keessatti muddamni guddaan dhalatee akka jiru beekuun danda'amee jira.
Odeessa maddeen alaatiin oduuwwan keenya goolabna haleellaa har'a ganama loltooti Israa'el labbuu Gaazaa dheeda Jeninitti raawwataniin gaazexeessituun Al Jazeera ajjeefamte. Waggoota 25 darbaniif kutaa afaan Arabaatti riippoortara ka turte Shireen Abu Akle battalumatti addarra rukutamuun yoo ajjeefamtu waa'illi ishii miidhamuun hospitaala seeneetti jira. Ajjeefamuu gaazexeessituu kanaaf mootummaan Israa'elii fi Hamas wal balaaleffataa jiru guyyoo waariyoo bal'iseesanitti. An Al Jazeera correspondent has been shot by Israeli forces. We understand that she's been killed. Gaazexeessituun gameettiin Al Jazeera labu Gaazaa irratti Israa'eliin haleelamuun ajjeefamte. Shireen Abu Aklaanii jedhamti nama gan 51 bara 1971 Jerusalem keessa maatii kiristaana irra dhalachuun barnoota gaazexeessummaatti yuunivarsiitii Joordaan irra eebbifamte. Eegisuun immoo Paalestaayin deebi'u miidiyaa raadiyoo Monte Carlo sagalee Filisxeemota United Nations miftafaalleef hojjechaa turte. Waggoottan 25 darban bara 1997 irra jalqabu riippoortar yookaan gabaastu Al Jazeera tadame afaan Araba ta'u walitti bu'iinsa Juudaaf Hamaas eegi gabaasaa turteen booda ardi caamsa 11 bara 2022 rasaas loltooti Hisaaq ergoon labu Gaazaa irra darbataniin ajjeefamus miidiyaaleen gabaasuu jiru. Lol Israa'el har'a ganam roobi dheed Jeeniin irra gabaasaa turte. Rasaasum khallattiitiin addirru kutanii jeesan kajer ministeeri fayyaa Filisxeem akkumisi laf dhooftee walir qabanne hospitaal geessunus lubboolchuun dandeen jechuun Al Jazeeraatti. Shireen Abu Akle was working in Palestine. She was a veteran correspondent. Hammaleelle gaazexeessaan hadhibiin duddixeen rasaasaan dhaame kadandamat yoo ta'u yeroo rakkoon kun dhalatte loltoota Israa'el waan dabart Hamaas dheedsun keessa mul'attuu jedha. Hojiiteen hojjechaa turre hin waraabina yookaan deemanuun hin jenne kallattumaan nutti dhukaasanii duran na dha'uunee geessi jeesan kajer gaazexeessaan lubbuunaaf qoone akka beekuun beeka Israa'elitti yaadde gaazexeessitu tangalaafattetti machaa ture. Gaazexeessitoota uffata pireesii uffatan kallattiin itti dhukaasanii miidharraan ga'uun akka waraanaatti ilaalama. Seerri addunyaa caphee akka waraana hamaan dalagam gaazexeessituuti dhiig dhangalaas kajedha Al Jazeera lafa dhukaasiin jirretti ogeeyyi miidiyaa ajjeesuun admalee waan taateef haqa barbaad jechuu waacuuf irratti argama. Israa'el haleella Jeeniin keessan rabbanamte deebii kennuuf dhukaase qorannoo jiriyoo jettu paartiin Muhammad Abbaas gochgodhan balaaleffachuun kaamaleellee namooti nagaa lakkoofsaan 18 dhiyaatan na jala dhuman jechuun himachuu jiru. Paalestaayin jechaan gaazexeessitu tanirra godhamte gaazexeessitoota dhugaa Filisxeemota himan hundi shororkeessuuf yoo jedhu ministeeri Ajaala Tel Aviv immoo ajjeecha godham qorachaa jiraachuu beeksisuun gaazexeessitooti bakka waraanaallee taattifamu qaban jechuun barreessa. Wal waraansi juudota Paalestaayin jidduu godham kanaan namooti 77 caalan juudotaan ajjeefamu gareen falmitoota Paalestaayin himat. Jaarmiyaaleen mirga nama kanneen akka Human Rights Watch faan Israa'el gocha apartaayidii Hamaas irra raawwachuu jirti jechuun balaaleffatu. Jalqaba bara 2021 Jerusalem Hamaas rookeetti 4,300 ol na darbatte loltoota 150 uummata nagaa immoo hurnafaan qaban na jala jeefti jechuun himat. Anilleen ofirra qolachuuf rookeetti waan 1,000 yaayyuu furguggeessa kayyatti biyyatti dheedi kiristaanatun Israa'el waajiraalee miidiyaa kanneen akka Al Jazeeraaf Associated Press famaaliif akka barbadeessitan malee deebiin kenninee jedhan. Al Jazeera Gaza journalist Safwat Al-Khalout was live on air as he watched his workplace of 11 years vanish in front of him. Lamiileef aktiivistooti Paalestaayin isin gootitti onne sibiila nam dhugaaduuf dhugarra wareegamti jechuun gaazexeessitu tanfaarsuu jiru. Al Jazeeraan riippoortar isaanii kanaan gadditti dhagaamu ibsachuun dhugaaf wareegamuun ga'e ogummaa teenna waan taateef namuu afaan nun qab jechuun waacifanii dadhaban. A journalist for the news channel Al Jazeera has been shot dead by Israeli forces. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra waan wajjin turtaniif ulfaadha isiniin jenna.